والله، احنا هنا الظهر خلاص الأذان أذن. الحبوب دي حبوب قاتلة جاية من إسرائيل لمصر، وفي مصر وزعوا صور بتاعتها عشان الناس ما تستعملها. إذا استعملوها الناس بتزول بموت خلال 48 ساعة. ما مات. Egaa iccitiiwwan obboloonni keenya rafanii bakka rafanitti hafanii rafanii bulanii ganama galgala fayyaa kutaa ofii galanii ganama reeffaa argamaa jiranii iccitii gurguddaan gadi ba'aa jira jechuudha. Egaa mana madaamii keessa yeroo hojjennu gisee tokko tokko qaamni keenyas nu dhukkuba. Yeroo sankaa isaanitti himachuun keenya oolu, isaan immoo kiniinii nuu kennu. Keessattuu ijoolleen dubbisa hin beekne dubbisa keessaa ingiliffa fa'aa yeroo ijoolleen hin beekne akka tasaa firiijii isaanii bantanii kiniinii mataa fudhanna jettanii kiniinii biraa liqimsitan hedduun keessan ni jiru. Yeroo kana lubbuu keessan dhabdu jechuudha. Yeroo ammaa kana lubbuun ijoollee hedduu dhumachaa jira. Dubaay keessatti, Saudii keessatti waan dhaga'ee hin beekne dhaga'aa jira jechuudha bara kana. Egaa icciitiin gurguddaan baay'eetu jira jechuudha. Amma yeroo ammaa kana icciitiin ba'aa jira. Inna viidiyoo kana hanga xumuraatitti dhaggeeffadhaa. Guutuu viidiyoo kana sagalee guutuu asirratti isinii maxxansuu fi chaanaalii kootiifan sodaadhe garuu waan nufi kooti dhaggeeffadhe irraa baradhe immoo ani immoo sagalee kootis isinii qooduu dhufeera. Isin obsumaan viidiyoo kana laayik gochuudhaan hanga xumuraatitti dhaggeeffadhaa. Akkasumas warroonni afaan arabaa dandeessan sagalee jalqabaa irratti dhageessanii jirtu jechuudha. Egaa nagaalleen dagannee hashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya haarawaa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Namni kamiyyuu biyya ormaatitti wayin ta'a yookaan du'a jedhee namni biyyaa bahu hin jiru. Yaani lubbuu teenya waaqayyootti kennineeti kan biyyaa baanu waaqayyoon nu eega. Biyyuma hundattuu biyya keessa jiraanne biyya ormaa jiraanne waaqayyoon nu eega jechuudha. Waaqayyoo gaditti garuu nutillee of eeguu qabna. Maal akka goonu, maal akka liqimsinu, yeroo nu dhukkube immoo maal akka fayyadamuu qabnu sirriitti of eeguu qabna. Egaa kiniiniin kun biyyoota Saudii keessa osoo hin taane biyyoota biraati. Biyyoota Saudii qofa osoo hin taane biyyoota Arabaa hunda keessatti biyyoota biraatirraa seenanii biyyoota Arabaa jedhame hunda seeneera kiniiniin kun akkuma jalqaba dhageessanii biyya Israa'elirraa kan hojjetamee ergame jechaa jiru. Inni kun amma ijoollee shamarranii ijoollee madaamii lamadha ol biratti ajjeesee jira. Akkasumas immoo sarraateenyaallee jechuudha. Sababa kiniinii kanaatiin lubbuun isaanii darbuu danda'ee jira jechuudha. Kanaaf tokko yoo du'e tokko irraa barachuu qaba jechuudha. Kiniiniin kun kan sa'a 24 keessatti lubbuu kee sa'a 24 qofa tursiisee si ajjeesuu danda'u malee kan si fayyisuu danda'u miti. Kiniinii kana yoo argitan ta'e ijoolleen dubbisa hin beekne sin dhukkube taanan madaamiidhaan qoricha naa kenni na dhukkuba yeroo jettaniin ishiin qoricha yeroo sinii kennitu kiniinii kana liqimsi gaariidha yeroo siniin jettu isin kiniinii ishiin baastee sinii kennitu san qofa liqimsuu osoo hin taane kaartooniin kiniinii kanarra jiru kaartooniin kiniinii kanaa maalidha jettanii ijoolleen dubbisa dandeessanii dubbisuu. Sanirraan immoo maqaa kaartoonichaa googiliin jechuudha akka barbaadetti maqaa kaartoonicharra jiru san googilii keessatti seenaa barreessaa jechuudha. Erga seentanii barreessitanii qat godhee kiniinicha hojii sinii fida. Isa sinii fide san barreeffama san immoo googilii immoo deebii afaan oromootti jijjiiruu hin beektu. Teekinooloojii yeroo ammaa babal'atee jira. Afaan oromootitti jijjiiraa jechuudha. Barreeffama inni sinii fide san afaan oromootitti akka sinii jijjiiru ammas googiluma keessatti jijjiirsisaa jechuudha. Inna kiniiniin sun maal akkatti isinii fayyaduu fi dhukkuba maaliitiif akka oomishame qat godheetti isiniif lafa kaa'aa jechuudha. Dubbifattanii argattanii irra buutu saniin booda fayyadamtu. Sijammar mana arabaa keessa teechanii anamma yeroo tokko nama waan taaneef sibiilaa miti nama nu dhukkubuu danda'a. Keessattuu gisee qilleensi jijjiiramu jechuudha. Ani wanti ofirraa dadhabe tokko funyaani jechuudha. Funyaan kiyya keessi na guba akka waan raammoon keessatti ol nam'eetitti na guba. Yeroo na gubu sani baay'ee na xiffachiisa akka waan
bishaanii wayitis na keessaan yaa'a baay'ee na rakkisa jechuudha. Inni suni asasiyyaa jedhama jedhu yeroo baay'ee jechuudha. Akkasumas immoo ani qofaayyoo na qabe akka nama nan dhuguu sagalee nan duuchu. Funyaan garuu sirriitti funyaan na ukkaamsa jechuudha. Funyaan hafuura baafachuu na dhoggaa. Ka ilmi namaa afaanii fi funyaaniin hafuurri isaa kan bahu funyaan na cufa. Akkasumas mataa na dhukkuba jechuudha. Yeroo kana ani kiniiniin fayyadamu. Dhugaan isinitti hima kiniiniin fayyadamu. Maalan fayyadama? Wantoota zinjibila jechuudha. Zinjibila ni danfifattu jechuudha laala. Zinjibila danfifattaniiti xiqqoo sukkaaratti gootanii warroonni zinjibila xaamisaa jibbitan sukkaara san wajjin ni dhuddu. Akkasumas kurkumii yookaan irdii jechuudha. Irdii isaa daakkamee dhufe kana osoo hin taane kan akka zinjibilaa ni jira jechuudha. Asheenni isaa asheeta isaa san akkuma zinjibilaatitti ni danfistu. Isa san zinjibila sitti gootanii isa sitti gootanii kaammuuni sitti gootanii walitti gootanii danfistu. Isa ananaasii jedhamu tokko jira. Daakkamee talaa dhufa ananaasii suni isa sitti dabaltanii danfistu. Dhugaan isiniin jedha isa kana godhattan taanaan saa 24 keessatti osoo kiniini isaanii hin fayyadamin isa kana beermuziitti nattu. Amma danfisuurra barkat gootanii gizee tokko danfistanii yoo manallee hin jirre wantoonni kunniin madaamiidhaan naaf fidi jettuun fakkeenyaaf isa kurkum jedhu isa sani kurkumii asheetaan barbaada xaazeechi jettuun ana biddi kurkum xaazeechi. Mushkee haadi maxoona jettuun hin beeku jechuudha. Kurkumuma jedhama garuu asheeta jechuun xaazeechi jedhama. Zinjibila zinjibiluma jedhama. Akkuma afaan biyya keenya zinjibilaa jedhama. Maqaa biraa hin qabu asittillee. Isaan lamaan kana nu fidi jettuun saniin booda meeshuma mana isaanii keessa jiru fayyadamtanii of fayyisuu of badaduu hin dandeessu jechuudha. Dirqama mana yaalaa dhattanii ciisuu yookaan kiniini isaanii ofitti guuruu hin qabdanii. Kiniini jechuun shamarran keenya baay'ee yeroo amma gara biyyaa galanii waan biraa qofaa miti. Baay'een isaanii amma gadaamessa dhukkubsatu. Dhugaan isiniin jedha ijoollee hedduun gadaamessa dhukkubsatu. Asitti yeroo nu dhukkubus ta'e hundi keenya yeroo isaan gaafannu isaan kiniinuma ofii nyaatanii kan nu kennan. Kiniiniin suni qaama keenyarrallee miidhaa geessisuu yoo baate har'aaf fayyaa guutuu yoo qabaanne garuu boru gadaamessa keenyarratti rakkoo fiduu danda'a. Nuti asii gallee waa baay'een nu eeggata. Hojiin har'a biyya mana madaamitti hojjechaa jiru kun salphaadha. Kan biyyatti nu eeggatu garuu guddaadha jechuudha. Asii gallee ilmoo godhachuu jira. Gaa'ila ijaarrachuu jira. Gaa'ila keessatti immoo gadaamessi kee fayyaa ta'uu qaba jechuudha. Gadaamessi kee dhukkubsate jennaan abbaan manaa si fuudheyyuu si jibbuu danda'a. Kanaaf obboloota koo qaama keessan sirriitti eeggadha. Waa hunda keessa qaama keessan eeggadha. Wantootuma mana madaamii jiruun harka keessaniin hojjetadhaate odoo isaan hin gaafatiin qaama keessan badadadhaa jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Ani mana yaalaa madaqee hin ciisu jechuudha. Osoo bakka sanitti mana yaalaa sana geessanii hoo isaan kiniini na raffisu naa kennanii qaama kiyya adoochanii osoo kalee na keessaa baafatanii hoo an obboleettii asiin qabu firan qabu ijoollee baay'eedha. Mucayyoo takka argitanii jirtu ijji dhukkubdee mana yaalaa geechanii achi raffisanii raawwatanii ija murcuquma keessaa baafatan sanni beektu ija mucuquma keessaa baafatanii ija takka bichaa haftee yeroo akkasitti oolanii irra dubbatu viidiyoo sana hojjedheera viidiyoo kiyya jalatti ni argattu. Amma haala kanaan haati kiyyaa gammanan beektu akkana ta'e na dhukkubee jennaanani madaamiti mana yaalaa nageechi jedhanii sanummoo birriidha birrii guddaa gaafatanii tiktookii laayivii irratti walitti guuranii fi achi geechanii mana yaalaa san keessatti nama hin qabdu fira hin qabdu. Achiin kiniini hadoochuu kennanii fi kiniini raffisuu fi kiniini qaama ishee of wallaalchisuu kennanii fi ija ishee mucuquma keessaa baafatanii gurguratanii ija malee ishee hambisanii agartuu malee ishee hambisan kunis jira. Ijoollee baay'eellee haala kanaan mana yaalaa geechanii hadoochanii kalee kan keessaa baafatanii hedduu jira jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo biyya ormaatitti ani ufamanii akimii hin deemu jechuudha. Dhugaan isinitti himaan akimii ufamanii hin deemu odoo waan tokko na godhanii hoo odoo qaama koo na hir'isanii hoo hin jedhama. Yoo na dhukkube bakka manuma isaanii keessattan wantoota wanni sukkaarallee maal gootu hin jira wanta akka kasalaa ibiddarra gootanii gizee madaamiin gadi isinii baate ibiddarra gootaniiti ni ulattu jechuudha. Innillee qaama keessaniif gaariidha. Akkasumas bishaan danfistanii bishaan
bishaan dafaan ni jira fakkeenyaaf yoo dafisuullee sodaattanii shintibeetii keessa yoo simbira ta'e kan bishaan dafu sun ho'isuun jira waan ta'eef bishaan ho'aa sana achumaayyuu qicattanii ulachuu ni dandeechu. Fakkeenyaaf bishaan dafistanii gizee hafuura baasee tan takattakusan fudhattanii gizuma raftan kutaa keessan daftanii galtanii biddilibsii ofirra gootanii hanga dafqitanitti hanga fuulli keessan dafqutti yeroo ulattanii dhukkubni qaama keessan keessa jiru kan akka qorraa fakkaate akka qufaa fakkaate wantoonni garaagaraa sin keessaa ba'a jechuudha. Kanaaf mana yaala deemtanii lubbuu keessan hin dhabinaa kiniinuma namni isinitti kennee hin liqimsinaa hin fudhatinaa keessattuu madaamonni ta'ee jaarsonni madaamota ta'e kiniinni isaan ofii isaaniitiin liqimsan tasallee irraa fuutanii hin liqimsinaa dhibeen isaaniitii fi dhibeen kee tokkoo miti isaan kiniinuma ofii liqimsan namaa kennu jechuudha. Garuu isaan dhibeen isaanii maramee qoricha san argate jechuun dhibeen ati dhukkubsatte immoo qoricha isaan liqimsaa jiran san ta'uu hin danda'u jechuudha. Dhibeen nama tokko ol fakkaataa ta'uu hin danda'u. Kanaaf ijoollee baay'ee rakkoo irra geessisaa jirtu. Rakkoo akkanaarra sirriitti of eeggannoo godhadhaa. Fayyaa keessan eeggadhaa. Fayyaa maramtanii meedikaala kaatanii fayyaa qulqulluu taanan biyyaa baatanii qulqulluma saniin biyyatti deebi'aa malee qaama keessan hir'istanii hin galinaa jechuun affeerraa kooti. Egaa viidiyoo kiyyammoo asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif galatoomaa jecha yaadaaf qeeqa yoo qabaattan gara saanduqa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jechuun affeerraa kooti waan wajjin turtaniif galatoomaa baay'ee.